namni jireenya isaa jiraatutti kan jalqabu gaafa jireenya isaatiif kaayyoo mul'ata kaayyateedha. Namni kaayyoo hin qabne reeffa sireera ciisuun garaagarummaa takka hin qabu. Namni bakka mukni goolii itti galu hin beektu taanaan kubbaa bilaash biituun kee faayidaa hin qabu. Bakka itti deemtu yoo hin beeknes bilaash makiinaa oofuun bu'aa hin qabu. Mul'ata kaayyoo kee abduu kee hin qabdu taanaan atiin kun maaliif akka jiraataa jirtu hin beektu. Eessa akka jiraataa jirtu hin beektu. Eessatti akka deemaa jirtu hin beektu. Fedhiin hojiidhaan malee hiika hin qabu. Kaayyoonis karooraa fi hojiin yoo wal gaxxame yoo walitti hidhatame bakka guddaadhaan nama gaha. Milkaa'inaaf bu'uura taha. Culuwwul himmati minal iimaan. Kaayyoon ol aanaan mul'anni kee guddaan iimaana irraa jedhan. Akka Alii bin Abi Taalib jira radiyallahu anhu wardaa sadarkaan namaa guddina kaayyoo isaatiin madaalama. Namni kaayyoo guddaa qabu bakka guddaa sadarkaa ulfinaa sadarkaa guddoo irra gahaa jedhan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والجبين الأزهار سيد ولد آدم رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خبرتمتوتا طلاب علم دا خن رب شرّا filatamuudhaaf filatee rabbiin majlisa cilmiidhaa keessa isin kaayyate akkasuma irra caalaa namaa isin godhee warra hadiisaa quraana baratu isin taasise sanirraa illee warra ajaja sheekaa godhee qaalii amiiraa godhee masjidatti argame isin godhe hunda keessanuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Rabbi ilaahi yeroo tana sa'a amma jiru kanaan nu eege isaaf galata galchina alhamdulillahi rabbil aalamiin. Har'a waa lamarraa wal yaadachiisuudhaaf isinirralleen turu kaayyoo jecha jedhamu maali? Fadhinnaanoo maali? Fadhiidha jechi jedhamu hoo maali? Garaagarummaan jecha kana lamaanii ta'u maali? Waan jedhu waliin ilaalla. Kaayyoo jechuun waan namni karoora baasee hojiidhaa fi tattaaffii godhee itti gahuudhaaf yaadu. Fedhiidha jechuun hawwii yookiin jaalatuu jedhama. Fakkeenyaaf aniin kun quraana haffazuun na gammachiisa yoon jedhe fedhii ta'a. Yoo kaayyoon ammoo guyyaa guyyaan fuula lamanan haffaza waggaa lama keessatti ammoo quraana kana khattamuun qaba yoo ni biyye kun kaayyoo jedhama. Garaagarummaan jira kana lamaanii ta'u jecha kana lamaaniidha. Fedhiin hawwii jedhama. Fedhiin hawwiidha. Kaayyoon nuti beeknu kun mul'atni yookiin abjuun hawwii san hojiitti jijjiiruu jedhama. Fedhiin hojiidhaan malee hiika hin qabu. Kaayyoonis karooraa fi hojiin yoo wal gaxxame yoo walitti hidhatame bakka guddaadhaan nama gaha. Milkaa'inaaf bu'uura taha. Namni kaayyoo hin qabne reeffa sireera ciisuun garaagarummaa takka hin qabu. Namni jireenya isaa jiraatutti kan jalqabu gaafa jireenya isaatiif kaayyoo mul'ata kaayyateedha. Gaafa jireenya isaatiif mul'ata qabaatuudha. Mul'atni yookiin abjuun kaayyoon waan namni haratti fudhatu jireenya sirraa mi'eessee urgeessa. Jireenya sirraa miidheessa. Namni kaayyoo hin qabne bakka itti deemullee hin beeku jedhan. Namni waanuma ta'u abjootaa ta'a jedhan beektonni hayyoonni wayita dubbatan. Jalqaba gaafiin ati of gaafatuu qabdu. Aniin kun jireenya kiyya kana keessatti maal ta'uu barbaada?
dhiiroonin kun maal barbaada maal ta'uun fedha akkasuma eessattiin deemuudhaaf yaadaa jira jechuun kun gaafii namni hundinuu mataa maratti gaafatuu qabu. Fakkeenya tokkoon isiniif kaasa. Fakkeenyaaf addunyaarra jiraataa jirru kana akka suuqa guddaa meeshaaleen garaagaraa keessatti argamnutti haa fudhannu. Atiin akkasi fudhate mataan keetiis akka nama suuqa san keessa seenee meeshaa wayii bitatuu deemutti haa fudhannu. Ofii yaadimee akkasitti. Wayita suuqa san deeyite, wayita dukkaana san deeyite maal bitatuu deemta? Maal bittee mana galuudhaaf? Maal barbaadda hoo? Moo ifii filattee bitatta? Moo abbaan dukkaanaa waan filatee si gurguruu bitatta? Fakkeenya lamadaa isin haa dabalu. Kana isin gaafii isin godheetumaan dhiisa. Fakkeenya lamadaa jireenya jiraataa jiru kana. Jireenya jiraataa jiru kana tapha kubbaa miilaa haa goonu. Tapha kubbaa miilaa wayita goone bakka mukni goolii jiru yoo hin beekne tapha kubbaa miilaa san taphachuudhaaf namoo'aa bakka guddaa waan caanan fuudhaa jechuu yaaduu ni dandeessa. Bakka mukti goolii san hin beektu. Gooliin sun bakka kanaan galtee kubbaan sun bakka tanaan galuu deemtii wayii beektaa hin beektu. Kanaafuu milkaa'uudhaaf ni yaadda. Waan caan fuudhuudhaaf ni yaadda hin yaaddu. Namni bakka mukni goolii itti galu hin beektu taanaan kubbaa bilaash dhiituun kee faayidaan qabu. Bakka itti deemtu yoo hin beeknes bilaash makiinaa ofuun bu'aan qabu. Mul'ata kaayyoo kee abduu kee hin qabdu taanaan atiin kun maaliif akka jiraataa jirtu hin beektu? Eessa akka jiraataa jirtu hin beektu? Eessatti akka deemaa jirtu hin beektu? Iddoo itti deemaa jirtu hin beektu taanaan karaan hundinuu nama geessaa jedhan. Akka Aliyyi bin Abi Taalib jira radiyallahu anhu wa ardaa qadru rajuli alaa qadri himmatihi jedhe. Sadarkaan namaa guddina kaayyoo isaatiin madaalama. Namni kaayyoo guddaa qabu bakka guddaa sadarkaa ulfinaa sadarkaa guddoorra gahaa jedhan. Akkasuma Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi jecha nama bichaa sirraa bu'aa xumureem. Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi akkuma jedhan culuwwul himmati min al-iimaan. Kaayyoo guddaan kaayyoon ol aanaan mul'anni kee guddaan iimaana irraahii jedhan. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البدايات. إلالي يهي مدالي hojii jalqabaa irratti osoo hin taane xumura hojii gaarii irratti ta'aa jedhan. Namni kaayyoo gaarii qabaa yoo niif qabaatu ta'e yoo gufatallee hin ka'a. Gaafa kufte mucucaattee kufte duudaan lafatti buute badiin kee ta'uu kan hin dandeenye yoo ta'u gaafa badiin kee ta'uu danda'u gaafa kuftee achitti hafteedhaa jedhan. Nama kaayyoo qabaatee mul'ata qabaatee abduu isaatiif mul'ata isaatiif mul'atee abduu irratti hojjetu rabbi sinaa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nu daawwachuu keessaniif galatooma. Yoo yaada qabaattan yaada keessan koomantii jala nuuf kaayaa. Yaadni keessan nuuf guddina. Kanaaf nu jajjabeessuun keessan viidiyoo haaraa akka nu hojjennu nu taasisa. Akkasumas viidiyoo kana laayik share koppa linkii godhuun hiriyoota keessaniif waliin qoodaa isiniin jenna. Namni sabskiraayib hin tolchine mallattoo diimtuu jalatti argamtu san gurraachefsuudhaan maatii keenya tahuudhaan nutti dabalamaa isiniin jenna. Nuti waliif gaachana waliif jirraa isiniifan jiraa jedha Sudee Meediyaa wajjin gara fuulduraa haceenu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.